هاي مجوانتون جارتي مجاتي شرتي أدي فتاولو سنيتي نما نانجنجر إنها أدي جالا والله بالله والله أنا لازم بيقان جنجانيس يسيقروا نابيتين يعني تيجي حديث ولي مقرآن ولي كرا ومارسي أي موجا سارة جال لك سيرو جرتني تجزي إيجا لودا تنجال لا إسان تدور سيجا ولا مو أكيد دور يا of course ساتو قافتنا كم تيجا قافتا كسلكي قرر النجف منتين نتدك نكنا متومين انت ما بالين قرا كم السلكي نرجف تاتي قررت ولا تتومي جابرت فيسبوك خنيا فكنيا فيو ستيمه هم لما فميك قافتا كو اري بلوغ دي أمات سدي والفونة أنا في الفريندي بتي أتين ديبس تو أنين ديبس أتيقول يعني نقول وان ويتا كتيرتي ولينجل سلمان قروت ولدن ديساني وليدم تاني أمالك يا أمالك مال قافت يا مرتين أورامي فانترو قومو ترى مال جيسا مال جتسا وليد أفان رما تنهي ولي كو ترى ولا باي ولا رابري وانت سني أدفانتيج نسا ديجيرا إيشين جالا لسي بسرتي أكل أكنا جتوم خفو جتوم مال سوري جتوم خفو ده إيه خفو سني سلمايو هذا ما جيت شغالين أبوون دندين تجرا ما لك أكل أكرم ولا فرد يمويتي سيجالي رومانس تتبتني أبابو كانوا ولي كانوا نعم تيوان كسي سني جرو أبابو جرو تكنا خنبي أشياء ماركبونة جالة توتا خبجم توتا هردف توتا فوركس انترتينمنت أكم جرتان نجيني خيني جالة خبجا بكم زين جرتان تسمع رك أبو سني جتا كوبين كيني لسما كوبي cimdi kawanne asi targamne jira hanga duma seganta khanyaan walin turan afeera tani tan kabajati bagana gaan dofta bagana gaan wayte mata khayni wajin wal bara sinin jechu marwada dorarati right sin laman wan shamarat atani famu boys first ya gone boys first so ماني مكان كعبد الحكيم بالحيون جرما هو جنا نبات يورس تكنولوجيتي نسا بونتو سالك جاما CTO يورس تكيت والبرنامج تكنولوجيا في سريع تكنولوجيا في سريع ما شاء الله والبرنامج تغاري تنجيشة أقبل يعني مو سنسي كم أقبل يعني تاسدني هم أبا منا تفعل منا سيناجو أقبل يعني سيناجو أبا منا تفعل منا كم سندي أبا إلماني تس هذا إلماني تس كانت لقطة شو هذا إلماني ما كاتون لقي أنا ولا مورالي ولا ده أنا سيمالي سا هذا إلماني ما كاتو أوكي أبا منا تفي هذا الماني تو غيسانس أبا الماني تو غيسانس نمتني جرتني أكملتي والبرتان جلكبا أنا مرة يا مس أتي كمي والبري كمي والبري قويا بفهمتو تكن قويا أنت هالكن بفهمتو تكن والبري سينيس نانو ما سنيس ويجان كنا نما بيكونوا فكرت بيتا اسمتنو إيه أنا سي أنا فاريت أنا فاريت شوف أفعل رومتي مان أزيجان نما كافت قالوا بيسي أكنا ما بيكوتي لرغمتي نما بيكون سي أموتو بيتا يروسن شباب سيانته عندك ينسي gangster titeti nama bekun se jere lufade tuma
lakkoofsi keessa kennee jennu. Daareektumamu. Daareektumaa. Eessattiin si beekaa? Sin beekaa sumatti. Ani illee sin beekaan jeengaanis. Isin garuu dhaabiitiin yaadattee jirti. Duraan maaliif? Yaa fuulli kiyya jedhaman. Maaliif suuqiitti guyyuma sanbar guyyaa irratti suuqii as wanni takka jirtuutu ture. Achitti wal agarree ture an suuqii keessan ture hundi huccuu bitee hara biyyaa erga gaafsan. Achi wal takaraakkaree wal bira dabarre guyyuma sana ammallee halkan deebinee hasanan suuqiitti wal agarre. Angartee miiree ani ayin affaariidha sin jedhe. Ani jaawwallaalu ishee achitti arguyyuu yaadadha. Ishiin ammoo si beeyte. Bilbila si kannite hojii diddire. So gaafatamtee akkamitti diddire ani illee. Kannite booda. Kenneef booda anumatti gaafatamaa jira mire? Jechuun ta'e fixee itti deemnee. Okay, gassanii booda amma tapha saayikoloojii taphachuun fedhe beekta. Oof, ayyee. Akka isin dheeduun hin beeka. Okay. Yeah, for sure. No, isirraa dhageenyu isirraa dhageenyu. No way. Inni. Bilbila kannitee fi egaa kannitee booda. Guyyaa 3 moo 4 booda dawwale. Guyyaa jalqaba fudhatanii hin bilbile. Maaliif? Kanas. Nama tokko beektaa? Yoo wanta tokko qaalii ta'utti hin garsiisin ilmi namaa wanta qaalii jaallata. Akkas jeeti. Gaafattee duraa si kannitee ani immoo galtee guyyaa 3 bilbiltee beektu. That's how it is. Waan ajaa'ibaati. Okay, egaa si bilbilee. Gaafsa Ramadaana seenuu deema ture. Sabbo dagaa Ramadaan inni seenee alatti sheekummaa miti. Sooma naanaa sootteni. Tafsiira walii kature. Hadiisa walii himu quraana walii qarabu maal si haa himu gaa. Sillamaan keessaa eenyuurra sheekatu. I think no lamaan sheeka ta'uu noolu. Okay, akkasitti bilbila wal gaafatanii gizuma san guyyaa 3 bultee si bilbilee guyyaa daarektii feelingii isaa sitti himate moo gize san? Ilaala. Hoggumee gisee meeqa booda? Gutuma sanii miti yaa. Barangamte koolina soo. Wajaasoo wakii hojii deemuu maal. Carraa qabdanii lafa wal argitanii. Yaa. Sambooda ture booda. Hangam takka takkanii jaallatanii ta'a. Hagam takkasa? Hagam takka. Ji'a takka lama turuu. Almost yeroo bareedduu waan tureef illaa koyne. Tarii isin hin dagatu jechuudha. Ji'a lama akkas ta'uu noonu. Ji'a lama? Ji'a lama. Egaa waliin dhuftan ammoo hangam takka? 2017 irraa kan wal baranne ijaan yaane kanatti qaawaan. Sambooda kan wal fuune immoo 19 jalqaba. Waggaa lama jaallatanii. Yeroon dheeraa ture garuu. Bari sun ni dheerataa beektaa? Obsa qabda. Waggaa lama guutuu akkana laaltee hedduu obsa qabda maashaallah. Okay, osoo waliin fuudhin dura gaaree jaalala keessa yeroo jirtanitti gisee eegaluu yaatan jaalala. Isaantu dura si gaafate moo atiitu dura gaafate? Of course isaattu gaafatan akkamittiin gaafata. Akkam jee yoo haga feete na jiraatte moo abadan hin gaafatu. Wanta kana ni mudataati. Abadan hin gaafatu. Gisee jalqaba si gaafatu san akka inni sitti si gaafatu san hin dhagahu. Wallahi dhugaa dubbatuuf yaadadhu kam kanuma wanni ani guyyaa salmoo ni yaadattaati. Yeah, actually chin like akka jireenyaa fi long termiidhaaf akka barbaadetti yeroo sana illee barumsa irraan ture. Okay. Ishiin illee nama kaayyoo tokko akkaatuma kana jiruu wallaalleetuma namni kun yeroo dheeraadhaaf na ta'a akka jedhu murteessa jechuudha. Personalitii si waan beekeef jechuudha. So nama akkamii akka taatullee yeroo sana irraa beeke. Yeah. So nama yeroo nama hubachuu waan hin danda'uuf. So and direct to the point and yeroo dheeraaf si barbaadaa jireenya. Okay. Akkas. Nama harkaan kennine ni barbaadanii beekisan. Yaa harka yoon kennine lafa harkisuu turte mi lafarra? Harkisuu miti. Harka kennuu gisee sinjoo nama haileenyaa agarte. Ani yoo amma
أما سيقلتون أنا بيت أنا ما هدو أرد فينا مار نبغى بتونا أما لينا ما اللي كيسين اللي سيوج كوانانا ده كارا قافت كسلكي قرر النجف منتين نتدك نكنا متومين انت ما بالين قرر كم السلكي نرجف تاتي قررت ولا تتومي قبرت أما مال سنجور بعدين كده يعني نما هاي لينيا Gede taatu dirti ni barbaadde dhugaa dubbatu. Akkasii macam dullaadhaan inaan jettu. Laa dullummaa miti olii osoo hin ta'in yaani bakka inni jiraame nama harkaan kenname nama uffanni fi hin goosisne ni jiraame. Yaa nama harkaan kenname nama gadi hin jenne. Yoo amma fakkeenyaaf feesbuuka keenya fakkeenyaaf yoo sitti hime 2002 gaaf tokko aarree biloo godhe amata sadii wal fuunee anaaf inni friendii miti. Ati hin deebistu ani hin deebisu. Ati godhi ani hin godhu. Isin wal fuutanii osoo jirtanii. Osoo hojii jirru waan sajaa'iba. Friend request yes dhiyeenya walii yeroo eegalu. Hayi. Osoo wajjin mana galtanii feesbuuka ati deebisi. Yaa maa yeroo san ta'ee jira akkuma itti ta'e ta'u. Wallahi Amma dhimma. namni hundi namanu hatta yaani namni maanutti dhiyaatu hayi sin agarree ani isa jalatti maal godhe inni na jala inni ana deebisu. Ana blog si godhe musi blog. Ana si godhe. Ta'e. Wallahi. Isaan na deebise godhe. Okay, isi blog si godhe ati deebise jechuudha. Dhiyootana kuma nama digdamii afur. Eegalmaan dallee booda. Kawal deebise. Yaa sunuu sababa biizinasaati jechuudha. Sababa biizinasaati. Alaasama friend request. Garaagarummaan keessan maali? Garaagarummaan dubartiif dhiira ta'uun alatti malee lii keessan waan wal fakkaataa maal qabdan isin? Wal fakkaataa karaa nagaati moo karaa biraati? Yaa harmuun taanu karaa lachuun irraa waan hin taane iddoon itti nuti wanta passionate warra taane ammas wanti waliin golchu tokko wantoota salphisneetiin ilaalla. Yeroo baay'ee haasaa irratti hundoynu. Inni taphannaan kofallaa yeroo baay'ee namni nu bira dhufu jaarsaaf yaartee akka biyyatti beekuu sanatti hin fakkaannu. Anu argee. Numa taphannaa jireenya keenya akkasumas salphisuu Jireenya salphaadha. yaa wanti suni jireenya illee nu salphisee jira. Asirratti wal fakkaatan jechuudha. Yaa asirratti wal fakkaanne. Okay, wanta irratti wanti daawwachuun waan wayii takka ta'e irratti waliin galli isin lamaan. Garuu ta wal dandeessanii walii deemtanii. Amalaga. Yaa. Amala. Waan himtu hedduu qabdiisa. Waan irraa muruu dadhabde wayii tokko hin jiru. Ilmi namaa barbaada ilmi namaa perfektii miti. Waan isaa jaalatu yoo madaale kan jaalanne immoo bakka taqabbaltee nama irraa jiraatte. Jireenya ilma namaati. Yaani akkuma siin jee anis nama aaru innis nama aaru. Wal fakkaataa. Garuu keessa adda. Dhugaa dubbachuuf. Ani dafeetiin qabbanaa. Aareemi deeqaa shan booda amma akka numan qoflaan deebi'e. Ati moo? Yaa. Asumaanu deeqaa Garuu dura dhiifama gaafatamuu qaba. Egaa jechuun fayyuudha. Fayyitullee hin arginu. Garuu fayyinaan gaan fayyee bakka ni jira miiree takka aarraan yaani amma aaree san booda fayyine bakka ni jira. Inni ጊዜ አሬ ጋማ ሲያይ ሙጋሜሽን ተከናቱ መና Haara dhiisee jira. Dhiisee jira. በርቸ ኮፍ ያለ ወለማን ብና Yoo acabsee narraa galaa beekta. Yoo sagalee guddaa wayii baasise narraa galaa soo harkaan ittiin deemu soo bakka sana maal godhaa waan toohii cabsuu qaba. Isii harkaan itti deemee. No way sani miti aari saasan waan itti bahatu tokko. Yaa wayii kashi godhee. Kashaf godhee xiqqoo. wanti xiqqaa wayii miti bila maqaa fuullee isaa keessa. Aariin sun garuu akkami dhuftee kan jedhu waan dubbiidha. Amma osoo nama qorattu wayii taate. Darajaa saniin. Maal jaani beeta natti lokkoostee teessee ofii akka nama nagaatti na laalta. Ofiinatti qabsiiste jedhu. Ibidda si qabsiisee. Kasaa isii rahaa gootii. Okay, wanta san egaa goote isheen ho'i ta'a egaa aarii saniin waan cabsitu wayii goote booda. Yaa sun actually turee jira akkuma siin jedhee amma dhiisee jira. Amma nama guddaa ta'ee jira. Garuu jechuun wanta cabe sanaaf hin seenyu
Kos nara galchee jira re. Cabsitee sirraa galee atis. Yaa. Nara galee jira. Garuu yeroo baay'ee wanti itti aaru wanta hojii dursa yaada beekta. Isii kunoo sanarratti walii dhabna. Yaa tokkay. Baay'ee tokkay. Kanuma dhugaati. Yoo wanni kun akkana ta'een booda akkana taasin jaa. Ati maaliif beekta? Garuu wanni sun numa taabi'a. Akkuma hin jedhe saniin ta'a. So an dursa yaadeeti. Okay, akkana ta'a yookiin akkana ta'a tanuma lamaan. So waan kana yoo kana goote akkana ta'a. Fakkeenyaaf yoo waan kanaa sii kaaste khalaas bakka nagaa ta'a yoo wanti kun kaatiin hin caba. Kanaaf yoo dubbadhee miira garuu wanta hin dubbatin itti naaru. Waan hin dubbatin itti naaru? Hin naaru. Garuu wanta dubbadhee jiru tokko dubbachuun kiyya sun isa addana aarsa. Wanti sun maaf godhamuu dhabeetti isa addana aarsa. Isin dammoo ka irratti ta'u khalaas teettee jettee kolfiti. Laa yaa gammadu osoo ta'e fakkaan nama gaafsan malaayikaa dhagaanumaan balleessine taa'eeti ilaala. Nama nagaa taatee jechuudha. Garuu yoo ta'a dhiifama wal gaafanna amala wanti tokko amna waan bareedaa tokko amna. Sillachuu? Yaa na balleessitee dhiifama na gaafadhu. Si balleessee dhiifama na gaafadhu wal amansiisna. Haasofitanii? So yaa waan san yoo an balleessaa kiyya ta'e isiin dhiifama gaafachuu ni qaba. Yoo balleessaa kiyya ta'e isiin dhiifama gaafachuu qabdi. So dhiifama nagaa afaan baasneetiin dhiifama na gaafadhu. Ati akkana na gootee jirta akkana naan jettee jirta suniifuu dhiifama na gaafadhu. Gaafadhaa itti himteetu. Innis akkasuma. Waan santu jireenya keenya salphisee badii keenyas ni amanna. So badii keenya amanne san immoo ilma namaa perfektii miti. Waan sana karaa saniin furreetti ni mala. Waaw iddoo bareedaadha. Asirratti dubartiin dhiifama abbaa manaa hin gaafattu waan jiru namni keenya amma irra hedduun dubartiin teenya keessattuu dubartiin Oromoodha. Yoo waa balleessiteellee badii siisan callisuudhaan yookaan immoo karaa biraatiin malee kan ishiin itti dhiifamu wanti jettu daayirektii akkana baastee dhiifama hin gaafattuutu jira. No, ni gaafadhan. Na gaafadhu. No, nuti amma maali waan sitti tolu tokko waggaa meeqaa jireenya keenya walitti dhufne egaa bultii ijaaree almost waggaa 6 deemne. Yaale takka qoflu keenya malee wanni keenya namni argame. Xeefa even riyaa nuti dhaluutu nagartu maaliif walollee walfinne akka feene isaa wal goonu garuu sanboode maaltu jira akkana na gootee jirta bakka kanatti akkana na balleessitee jirta dhiifama na gaafadhu inni naan jaasan biraan dabaru ayyee dhiifama. Dhumattee jechuudha. Achuma dhumatte kana Billee sanbiraan ta'u isiinis sanbiraan ta'u. Ammallee haasawutti amanna nuti wal haasawinaa waan jireenya keenya keessa wanni jiru achuma furama. Achuma furama. Takkaa namni noora. Xarabeezaa zuuriyaa. Wow, wallahi dursin dinki sih ada tahu bi khiyabu masyaallah akan mati fite sinabasu amma ilman abba ilmani jettani certani so jolle me ko wallahi ma kamna alhamdulillah jolle babbareedu lama ya sanwisi confirm gono jirta na wanne lama waggaa takka wala dale didemi sadi agosti kumala didemi afuri fi didemi sadi fi kadira agosti kumala didemi sadi waggaa takkatti baatita wal fakkata agosti kumala didemi afuri takka dalatte garagarumma jina kudha takka fi guyyaa wayitiya waggaa tokko inshallah amma kuma nagista kana dale chuda lakuda amma dubara takka fi jechuudha rabbi sini habulchu ilmaan keessanii bijaalla bariitu akkana walii galtee kanaan umrii sinaa dheeressu isin jechuun barbaada asmaanuu namni hedduun fakkeenya akka fudhatan abdiin qaba. Eenyutu isin lamaan keessaa irra wal beekadan isin fattan jechuudha ammaan tana siraan eegal. Uffata kalara maal jaalatti isheen? Kalara akka beejii jechuun kalara baay'ee niif ne garti. Kalara akkas ni jaalatti. Yani uffata ifun jaaladhan kalari buggi jala gurraacha beejii bunni waan dukkanaa agartee isin dimtuu waan taate inni kalara inni gurraacha fi adii dhugaadha gurraacha uffata bichaarra natti even gaaf takka maaltu beeta mucaan tun jaartii mucaa tishertii adii uffata olu saniiti nama naan jejjera لا يا رجال والله هدو دالة عادي خسرتو عادي في قرات هدو دالة الرأي يقف فدين في الرواس
والله أنا وكسنا جرا nyaanni haala inni jaallatu maal? لكو فوني في لكو ليش Isin ka jaallattu? Siin ka jaalatu. Siin ka jaalatu lee naannoo isa hin fagaatu. Yaami. Yaami. Isiin nyaatuma fedhe. Ispaayisii qabaannaan waan nama gubu qabaannaan kalas jaalatti. Nyaata isiiti. Dhugaadha. يعني حاجة في الإميال يونا من قبنا نتي بشار Waan ajaa'iba. Ittoo diimaa daleedeeti nootii diimaa daleedeeti. Inni barbare dhaame ispaayisii irra dabalatti maal jetta? والله خلنا نقول جوا ليه جوا تنسيت يعني تون دار سارنا جوا نيان لقى دبل لا إني نيات فعلا ده نتي أصلا نيات رتي إني سبايسين جالتين Okay, wanta isin hin gaafatin taasisa jalqabu isin gaafachuu qabu tokko ture. Isin ijoollee naannoo Oromiyaa keessaa kutaa adda addaati moo kutaa takkaati? بافيدي عملي وليتون نفنو Maal tokko inni nu fidee sitti argina. Akkamitti Irraa dhageen. أنا رجع إني بعد Harargeedha. رجع أول ربيته تيجي تاي Ayi lubbata mana baay'ee jirsiistu. رجع أنا بالوم سكر نبالوم Hiriyoon qabna beektaa? Dummeessaan isa maali akka? Maal uummata keessantu qalbii nama fuudha. Oo. رجع تو جالتا بيه Bareedaadha. Okay, ati baalee ishiin Harargee. Yaa. So akkuma dhugaatti aan reefu ati warruma baalee yookaan immoo arsiinsisee loqoda qulqulluu Harargee. Naasoitu? Naasoitu? أبي وري خيا وكسي أما ناتو قبلا Tikitee biyaa. لما بالوم تأكل نجاني Loqoda jijjiirrachuun keessatti ati yoo jijjiirre. Ani moo? So akka Harargee haasa'e tola. Nagajjee, Yeroo tokko tokko garuu naasa Harargee tola. Hin danda'amu. لا جزينا كيسو جزينا أما فكني فان يو لما رجع وجاء سبعة كاررجع تاني ناسا جزينا ناتشي هاسياس ديبي أي هررجين دفتة جام ما هونو إيه كستة خاجو يقال جزينا كيسو Ayyee Harargee keessaa keessa dhalatee jiru guddaa. أنا رجلي تاتي مقالة بدودي تخلل اللي قدري Bartoota mudeenyi kana moo? Mudeen si fageessee. كنا فكيسي دي سنتاني شو ده شو قدر دي Yaa جام hoggaa beekamu. almost خلنا يا خلنا خمل ما خلنا شمت Baalee keessas. Ani baalee ma? Deemaatiin guddadhe dhaloota irraa eegalee. Saawudii dhaladhe. Suuditti dhalattee. Yaa Finfinnees ta'ee baalee illee ta'ee baalee keessaayyuu bakka lama ta'an. Tokko agaarfaa naannoo jedhamu ganda abbaa kiyyaati. Bakka iddoo mana irraa qaban jechuudha. Sanbooda roobeen teenyee roobeen osoo hin turin. Ani masrii Masriin biyya isaati. Waggaa meeqammaa keessa? as biyya kana almost kudhanii Okay. achi kudha takkatti illee achi deemuu deemna. Ayyee. An biyyan sirriitti taa'eyyuu biyya kana. Biyya dhaabbataan tantee. Dhaabbati kenna. Hos biyyoota kaawwan amata 5 amata 4 akkas akkas ta'an ture. Dhaloota irraa eegalee jiru. Waan gaafa Suudii hangam takka dhalattee achitti ijoollummaan biyya galte. Yaa daa'imman biyya galee ijoolleedha. Ijoollee lafarra fidu. Biyyatti biyya sananii dhala biyya ilmaan biyya ergaa so akkasatis maatii wajjin Maatii waliin galee yaa. Ijoolleen illee baay'ee jiranii. So biyyuma galuu barbaadaniituma galan biyyatti. Hedduu bareedaadha. Dheeraachi ta'a. Kaayiroo miilaan dhuftan sillachuu. Akiit. Gara santi yaadu. Miila yeroo jettu. Miilaan dhuftee. Karaa taariba. Taariba. Makiinadha. Salphaadha akka nama Suudii miilaan deemee tokkotti aan ammoo akkasitti tilmaame asiin guyyuma lama deemanii. Guyyaa afur. Guyyaa afur hin deemeen gama fayyaan. Yamaniif Suudii iddoo namni ji'a takka baatee deemame lamma. Gaara san keessa. Soo kanaaf keessaan akkuma nama xiyyaaraan dhufeeti salphaadha jechuu barbaadeeti. Haa galatoo mana akka lukkuutti walirra nu guranii nu fidan makiinaan dhufe. Xiqqaa turte. Ajaa'ibaati. Okay. Harargee fi Baalee yeroo waliin dhuftanii jireenya haarommaan eegaltan wanti dhiibbaa karaa luqodaatiin isinirra ga'een jiru mana keessatti. Luqoda nuti mana keenya keessa duraan jecha jalqaba irratti amma qofaaf baane malee jimmaa jira
Wallaggaa jira, Baalee jira, Harargee jira. Maal gaafatta gamarti nu Oromiifaan torogomuu turre maal jeessa maal jettisa waliin. Afaan Oromootiin walii hiikuu turre. Afaan baay'ee walirraa barree wanti sun advaanteejiin isaa afaan Wallaggaa, afaan warra Jimmaa, afaan warra Baalee, Harargee naannoon achi jiran illee hiriyoota xiyyeetana bira dhufanii kan duraa waliin galullee ture Harargee irraallee jechuudha. Walirraa baraa ture hedduu wanti biyyi kun sitti toluun keessaa wanti daa walitti hin hirkattu akkaatuma amalli kee walitti tolee waliin deemta. Wanti sun akka aadaa walii barru wal nu godhee jira. Garuu chaalenjii jiru hin gaafati. Wallahi chaalenjii nu jira mireefi. Hanga amman tana loqoda abbaan kiyya Harargee qulqullinaa so'u. Arsii keessatti guddate waan ta'eef. Loqonni isaa loqoda amma kanatti gaafa akkasumaan wal fakkaataa tiyyeen isinii hima. Gizeen na heerumuu deemu bilbilaan abbaa kiyyaa osoo dubbisutti jiru gurbaan na fuudhu deemu na bira taa'e manguddoon arusiidhaas. Manguddoon arusiidhaas naan jee manguddummaa namni ni kaana godhu deemu arsii hammatee sii naan jee. Boo abbaa kiyyaa bara aditti nimne naan jee abbaan kiyya silkii keessanii dhagaame teessoo saniif loqoda jijjiiruu warri biraa ni danda'an garuu Harargee ni dandeessi. Harargeen loqoda jijjiiruu ni dandeessi jechuu barbaadeeti. Akkaataan mana keessaa kanatti sin gaafadhe wanta nuti jecha waan biraa akka fayyadamnu naannoo Harargeetti Baaleetti adda ta'uu danda'a. Sanii warra waliif hiinaa deemna sin joosu nama tokko musliimii waan mana keessaatti akkana jechuun kofoo jechuun maal surrii jechuun kofoodha kofoo. Suni salmaa yoo haga ammaa jecha gadi naa bu'uu hin dandeenyutu jira maal akkam akkanuma wal lafarra deemu wayiiti maal adurree fa'aa amma isin nu biratti normaal no gaafa kan normaal majeetiin haasa'in inni kun xuuxalakkaan naan galle haadhatti dubbii waan biraati laala nama keenya bira keessumaa jira. Wanti jetti adurree kanaan bakka waan biraa jiranii isin biratti amma jechuun barbaadu. Nuti jennure nuti normaal waan ta'eef akkana gaqqabaan galuu fi dide nuti immoo kan bira jiru faamilii keenya jechuun nama naannoo Harargeerra Baaleerraa jiru gadi qabaan galuu fi dide gadi qabaan galuu fi dide. Asitti waliin afaan isaaniitiin akkana jechuudhaan jenne. Okay. Gaaffii biraa akkasifaa jira. Bareeda hedduu waliinuma gala namni waan afaan Oromoodhaa loqoda garaagarummaa qabaatu malee tura keessa sinumaa turtan waggaa jaha jechuun loqoda namni xiqqoollee wate waliif ni hubattanii. Gaaffii biraa ishiin jaalala sii ibsurratti akkam. Si gaafatame anatti ibsaare gaaffiisa. Jaalalaa ibsurratti jechuun yeroo hundaayyuu moo yeroo amma iftoominni keessa waliigaltee naasoo waa fuudhuun akkuma jirutti hedduu bareedaa tahee sigaa jechuun jaalala walii ibsurratti immoo eenyutu irra jaboodha ammas yeroo hunda eenyutu godha. I think nu lamaanuun goona na fakkaate. Mostly garuu nuti akkas jechuun wanti namannu akkana roomaansii tattaphatu hin jiraami. Maalirreetiyyaa maaliyyeetiyyaa miti. Gochaan yeroo isin jedhu positively wanta badaa irratti hin goru jechuun amaloota amma namoonni keenya qabantu jira namarratti wanti jechuu harkaan namatti deemuu maalii asii gaafa sanbooda miidiyaa irratti ba'an immoo nama biraa fakkaachuu sigalee roomaansii tattabatanii abaaboo kana walii kennuu nama nuti waan akkasiisanii jiru. Abaaboo jiru takkanaa kanneen dalaga dubartii siin dalagdus mana keessa waa lafatti argeetti maal jedheetiin yoo ka gargaaran iyyuu ta'e sun yoo rahmat irraa jechuudha jaalala irraa so gochaan yeroo baay'ee isiinis yeroo baay'ee gochaan hin eeguun si jamar hin eegu jechoota akkasii jechootas wala waan akkasiitis nama eegurraa giiftii jedhanii ammas injiraamiree nama eegurraa illee miti beeta waan akkasiitii miti isiinis amala
aksesarii iyyuu baay'ee itti kennitu tukurati. Hayyee. Ammoo waan akkasii. Yeroo dhumaa yeroo tamsin jaaladhe. Leengadda sa? Leengadda. Really? Yeah. Leengadda? Yeah, leengadda. La, every single day waliin jenna dhugaa dubbachuu. Yeah, leengadda gisee rafuu deemu. Okay. By the way, but romansii gisee jennu amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf osoo haasofnu fa'aa gisee silkii ala ta'etu gisee dawwalee hayyee baqaachoo በጣም ነው የምወድሽ ኖርማል ነው yaani sun wanni biraati miti yaani kana jechuun ammoo deengajjumaa jennu. Namaan jedhaa noormaaliidha sun already keessattuu yeroo bilbilaan turu dhugaa dubbachuuf osoo amma hojii dhiistee galtee turtee jirti almost amanta sadii fi deemte. Yeroo dur bilbilaan ture so tasanawabbatu jira mere. Sun dirqama okay. Amma baala. Yaa ammallee numa waliif ibsina. Hagam akka value wal goonu wal himna. Mostly wanti tokkotti wal dhiibna nuti. So wanti suniyyuu anaaf jaalala jedheetiin fudhadha. Wanti itti wal dhiibnu suni wanti karaa guddinaatti wal dhiibnu suni anaaf jaalala jedheetiin fudhadha. Si jaaladha caalasi gochaan. Value si yoo beeke yoo hangam isiin anaaf maal jechuu akka taate yoo ni himeef suni baay'ee wantiidha supportiidha jechuudha. Nani qabu. Silachuu uummata yeroo hedduu Oromoon gisuu mammaaktu jaarsaa fi jaartii laga tokko waraabanii amala jaarsa jaartummaa keessatti namni waan dila takka wal fakkaata sanammoo isin irratti arguutti hin jira akka namni takka itti waan wal fakkaataa dila takka qabdanii kanumatti isin adiisu tolle dhumarratti wanta akka nama abbaa manaatiif haadha manaa takkatti namoota dhaamtan keessattuu jaarsaa jaartii paablikii sooshaal miidiyaa fayyadamtoota sillachuume garuu akka haasoo keessanii keessatti sooshaal miidiyaa irratti jaalallatee san maal kun dila gootan. As dhiyeenya kana qofa sunu biizinasaaf qofa online akka wal baasu eegalee by the way May 28 2024 Katare kana jechuudha. Waggaa taree duraan ka jaartii qabaachuu kiyyaayyuu jaartiitii yaa wal baraa jee ka gabbaase. Isinis nama miidiyaan ture. Sanis purposely dha ka godhe seenaa isii addunyaarra baasuuf waan isin keessa turte kana qaamaan waan bira jiru waan sana nama wal beeksisuu fi akkasuma karaa hojii wal beeksisuuf jechuudha. So achas immootu engagementii garagaraatiif jechuun online anti kooni jechuudha. Sanumaa wal qabsiisneetu maali? Ni dandeessa. So namoota baay'ee abbaa manaatiif haadha manaa sooshaal miidiyaa fayyadamanaa ta'uu bultii keessa lafatti akkuma keessanii dhokatanii jiraatanaa ta'uu dhaamsa akka nama takkatti sillachuu akkam jettanii ibsitaniif carraa nama takka takkaan fudhattanii akka Amma boys first yennee eegalee mire amma ladies last. Dhaabsi jaarsaaf jaartii gaa gisee waa uumamu tokko wanni baay'ee bultii keessatti wanni murteessaan bultii santiisan private ma jiraadhooti jireenya kan keessan an akkasitti namana duraan illee wanni takka wanni jeen illee sanumaaf malee wayi Facebook fayyadamuu dhisneetii miti bara numa fayyadamna garuu private yoo qabaatte ati jireenya kan keessuun bakka private dha yalee waa hunda namni beekuu qabu. Waan beekuu qabu qofa beekuu qaba namni bas yalee yoo walitti buutee oliitti ani abbaa manaa kiyyaa gabbee nama dhool badaas ta'e gaariis ta'e nama dhu maaliif yoo arra walolleen gabbee aaree dhufee maatiriyaa taate sitti haasee deegaa 30 booda yoon isaa walitti araarame reefuu bar kunoo akkanaan jettee amma akkanatti kunoo wal jala deddeeman isin jaa namni si duuba yalee kanaafuu an takkaas hamadhee sin beekuu fuula dura si nama dhu kanaafuu wanni sun bultii keessatti murteessaadha jeetiin amanaan. Yalee walollee dhiisnee gammannee kolfinee waltumnee ubaqa namni beekuu qaba. Jireenya kee jireenyuma kee. Jireenyuma kee. Akka ajjumatti jiraadha malee namni gabbee haasoo giseen jiru sooshaal miidiyaa miti beek hiriyumattuu nooma si bira jiruttuu. Sigaleen tokko baa jiraanneeti miti baay'ee nama hojii jiraanna ani siriyaan qaba ni siriyaa qaba sigalee garuu no
Bakka akkasii. Dhageessanii jirtanii gaafii namoota bultii gaa'ela jireenya bultii qabaniif lafa kanarra namni gaa'ela keessa hin jirrellee fuuldurri nama hundaatu haruma kana so akka nama bultii haalaan seeraan qabatee jiruu fi bultii teetirraa gammachuu qabu tokkotti namootaaf maal laamtadha? Tole jara lakinatti galatoomi. Wanti nama yoo tokko yoo jiraate addunyaan tuni guutuu miti akkasumas ilmi namaallee guutuu miti jechuudha. Jalqaba keessoo irraa wanti hunduu wanti jedhu haadha warraa kee irraa wanti tokko neerin tokko fa'aa warroota dhiiraatiif waan kana kada horsuu danda'a. So jalqabii keessoo keetirraa yoo ofii keetii nagaa fooliin uumte nama si bira jiru irraallee nagaa argachuu dandeessa jechuudha. Even maatimaan alattiyyuu hiriyootuma birachuu wantootuma adda addaa biratti influensii gochuuf iyyuu jalqaba keessoo irraa hundaa'u. So gaafa keessoo keetirraa of waliin nagaa taate gaafa keessoo keetirraa ofiif amanamaa taate nama si bira jiru sanii illee jireenyi siif salphata jechuudha. Wantoota hedduu namni keessatti dhufuu danda'a. Akkasuma yeroo adda addaattis dogongorris uumamuu danda'a. Garuu waan sana hunda walitti bu'iinsis dhufuu danda'a. Waan sana hunda garaa walii bal'atanii haasawan wanti ofii fixuu hin dirqama jechuudha. Waan nama jidduu jiru akkuma isin jette sana dirqama namatti himatanii maal miti. Osoo hanga fedhe wanti jedhe an akkanatti wal dhabeen jedheen takkaa hiriyaa tokko televizyinii jedheen beeku. Dubbii aslan achumatti geeffannee baana. Yookiin yeroo xiqqishuu hiikuuf waliif kennin. Hanga yeroo isa walii kenninu iyyuu nutti mijatu jechuudha. So waan santu jira haala sanaan namni walii garaa bal'atee waan jiru wal gorsee waan sirrii ta'e tokko kun sirriidha kun sirrii miti jedhee waliin haasee haasaa irratti waan hundaa'uuf waliin haasa'uun aadaa osoo ta'e namni tokko foorsin godhu yoo waliif wanti hin jennellee wal dirqisiisuun ani akkasitti naman isiin inni nama akkasitti naman yoo waliif keessa ofiitii nagaa walitti hin taane wal dirqisiistee waliin jiraachuun homaa ani akka nama bara kanaatitti illee of godhuuf maaliif miti akka warra durii illee garuuf hin godhu. Jaarsaaf jaartii jechuun immootu wanta nuti duraan keessattuu gara keenya kanatti xiqqoo hin ulfaanna beektaa. Akkaataan jaartiitti beeknu akkaataan maatiitti beeknu dhugumaanuma keessa yeroo tokko wanti fiil godhu waan sanirraa gara of deebisa akka nama yeroo ammaa kanaatitti. Wanti fiil godhu even jaartii fi olii namni haasa'u khalaas abbaadha hin gala. Tolo waan akkas godhi kana godhu jedheetumaan. Ajaja kennu abbaa warraa gatti beeknu ajaja kennu bakka taa'etti akka nugusaatti taa'ee harka bishaan illee achuma fidanii fi abbaa ebaluu kiyyaa jetteeni haatillee akkasitti haala saniin I respect that ani sanniin kabaja garuu maaf ta'anii miti. Wanti suni gaappii jaarsaaf jaartii keessatti uumaa deemsa. Keessattuu yeroo ammaa kanatti dubartiinis akka durii sanii miti shamarri takka namni heeruun keessattuu dubartiin takka akka durii sanii miti sooshaal miidiyaan addunyaan tun takka godhee jira. Addunyaan biroo akkamitti akka jiraataa jirtu hin argan. Kun immoo sammuu isaanii sheeppa godhee jira. Nutis dhiiraan wanta hundarra qixas ta'uu baatan nutis dhiiraan wanti jalatti cokkoramee kun dubartiidha jedhaniitiin gadi qaban kun dhiira jedhanii ol qaban sun hin jiru. So kana amanii jiran yoo akkasittuu bulchuu barbaade dhiirri tokko hin bultuuf jechuudha jalatti. So gaafa sana nuti wanta argaa guddanne wanta naannoo keenyatti argaa guddanne sanarraa yoo ka haala saniin gatti deemnu ta'e konfliktiin uumamaa deemuu danda'a jechuudha. Nutis waan hunda akkasitti eeguun ta'uu hin ta'e dubartiinis ani lakkee zammanaawiidha akka barbaade siin qixa jetteeti waan hunda siin qixa osoo hin beekin taaskii ofii hundinuu beekee wanna isarraa eegamu dhiirris waan irraa eegamu dubartiinis waan irraa eegamtu deemanii haala saniin wal qabanii wal gargaaranii waan hunda keessatti yoo waliin deeman irra baay'ee filatamaadhaan kanuma namaa jireenya keessan salphisaa jiraadhaa walumaa galatti. Haati warraa keessan isiniif akka duraan wanti jedhan sanii miti. Haati warraa hiriyyaadha akka hiriyyaatti fayyadamuu dandeessa. Haati warraa akka obboleettiiti bakka obboleettii si bu'uuran keessattuu biyya ambaa kana keessatti waa hedduu arguu dandeenya jechuudha. Hiriyyaanis obboleettiinis haati warraas haati ilmaan keetiis like wanti hundinuu namuma si dhiyaatu sanii. Kanaaf namuma si dhiyaatu san keessa keetirraa jabeeffattee haala sanii waliin deemuun dirqama. Kanaaf immoo asumaanuu jireenyi kiyya waan salphiteef galatoomiin jechuu ni barbaada.
Kanumaan waan jireenya keessatti salphisaa walitti dhiheenyaan waan hundaa yoo haasaan wanti hundaa rakkoo jirullee bal'ina jirullee waliin furaachuu barbaadan ifama sitti adeerese. Achii wallahi hedduu galatoomudha haasawni keessan hedduu namatti tola hedduu mi'aawa. Ergaa kana akka dhagayan abdii guutuun qaba. Asitti yeroo teessan qaalii aarsaa gootanii keessummaa cimdii taataniin argamu keessaniif yeroo deebi'ee hedduu galatoomaa isin jechuun barbaada. Isinis galatoomaa waan nu affeertaniif Forex entertainmentii baay'ee jaalannaa ni hordofna. Tolee daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya qophii cimdii arraan tanaa qabannee dhufne kana fakkaatti hanga qophiilee keenyaa hafanii walitti deebinutti nagaan nu tura.